Maali arraga nama ani sakkaate. Arranatin aringa fatara namaan na afeere. Hayyee deemfaxarri kiyyasiif ga'u hin jiru. Hayyee guyyaa gaarii siif haa ta'u obboleettii xiyya xiqqoo. أو صايبة وانت أبونا غني والله وانت كلام أو أنا لغاني ركدي وي إبري راين كابا نين كابا إبري تلبير راين كابا تلبير سنين كابا ما راتو سيرغا كنو سلكيني كابا أو سلكيني رك عليه سوق بدوجي نما قرطة ديم دلك دوغا وي قدا زمنا Aboo ifi wayna sinime hayyee osoo ndufu jiru tokko horan naqabe akka inni gargaaru na gaafate hayyee akka carraa ta'e maallaqa kishaan qabu ture ibirratti sergennan akka carraa ta'e ibirra kasaallee hin qabu ture sambooda teleebireen argin jiru mee maalirratti sergaa yannan silkii tiyyarra qaalii ol hin baafatu natti innummaa moo awu ajaa'iba si qunname kam Aawna makana kana miskiina biroo akka namni hin gargaarre ha godhu jiru. Wallahi. Awu qisuma isa. Maali bareedduuni boontaa dubbadhu haa? Eeboon hin qaba. Iddaas dhaabbattee nama lakkafturra deemtee qubee lakkooytee barattee irra siif ho'i. Samiciyyoon tun nama guddamu ijoolleedha. Naaf hin galle garuu ajaa'iba. Awa arraadu maal isa? Nuti mana keenya deemnu. Nuti mana keenya deemna. Mana warra Foozaan deemna nu asa. Hayyee nuti Hai Abu sini kah? Huggutaka nindufa.
Qoyaaniin kun hanqayoo mitiin sababa isaatiin miidhamaa oola. Har'aan tana akkaan fadhatee itti himachuun qaba. Nasru maal akkana yaadda qolseen egaa Hayyee reefuu dawwaltee ture siilaa kaasuun naaf hin mijoone ture maaliif dawwalte ture masruufa manaatii dhume saniifin sirratti dawwalee. maallaqa kalumaas kanneemi moo ilkee nyaattee fette Lakki yaa'oo jireenyumaa qaalee malee. hayyee bakka asifin ergaa Hayyee kana ilkeen hin nyaadhu harkaan hin nyaadhaa na erge. saahibban ayaanu bakka qoyaamee oggu takka silkiitti yaan irraan faddee dhufe fidaddeetiin dhufaa. bakka achis seenaa fidadhu koo Silkii takka ciinaa kanni. Tasliim si dubbisuun barbaade. Hayyee rakkoon qabu dubbadhu. Maal jeesii faayimu an hedduun si jaaladha garuu sababa obboleettii saayiba xiyyaa taateefiin guyyaa dila kana sirraa ture garuu amma obsa fixaddeetiin jira. Nasru waan akkanaa tan itti yaaduuf amma yeroo hin qabu. Tasliim akkana hin jeen miira xiyya maaliif naan hubanne Hayyee amma maaliin siif godha? bilbila keenaaf kanni. Hayyee bilbila fid. Maal godhu jira isa? qoyee mee ilaaleetiin dhufaadhi maali gaasaa turtee bar Bilbila ammaan harkadde. hayyee nuun deemu Hello Tasliim. Wayyee Nasru. Waanin siin jeesan itti yaaddee? Itti yaade. Okay bye. Siin jaaladhaa. Okay anis halkan gaarii. Bye. Hai. Nasru deenya kana isa badeessa dawwiliif mee. hello Nasru deenya kana isa badeessa Haajuma takkaa fi bar. iddoo teenya bikka laaqanaa sanitti walaa agarru Dhugaa irra naaf hin mijaa'u dirreettiin deemu deema. hayyee guyyaa biraa wal agarraa nageetti Hayyee. nuyaasi saayib naaf hin mijaa'u jira Nuyaa seeyyee. Saayiba Nasruun isaarran jiruumi iddoo haa qayyarannuumi. dhugaa nuyaasi Haysummeeysa.
Laal Nasruu dirqaan deeman naan jee ture bar. Hai, isa. Eegaa Deem dubbisume. qoyime. Hai Nasruu saahiba kiyya direedawaan deeman naan jenne ture maal asii goota? Hai. Hai maali arku jirata? Hai, mali saib. Hai. Dhugaa waan fokkotaa ta'eeti. Wanni kanaa sirraan eegamsila. Ani akka obboleessa yaadin silaaloo ture. Garuu arraboojii saahibummaa fi obbolummaan teenya asitti adda xumurte. Kan nun deematis. Ati kamitti obboleettuma saahiba keetii jaalatte? Waan akkanaa sirraan eegamsila. Hire ke jiradu